يا باتاي تابيرو وانركا كجلا سراف وشوفتا ربي وانسفكني يا كان ربي يرو فانغو ستكني غوفتان كي اركدا كمالون نوكني اكاساب بكي نمن ظلممني جردور نمامي نم توكواسي نفني ربي وانا مافكني نمرا فدتا of durako famite wanda presiadata basabu sanun gaitara jibbanuuf qabandaan gaazabree fakkaata ilmoona maajjese mataa mureebata ganda fiigeeffatee dhiichise maraata viidiyoo waraabaa olii gadee gaata osoo madiina ta'e reefki kabajaa qabaata Wano fi dunia rata futte fakata bakkanni sun dhaqee dhaqumaaf jiraata diinummaa sabummaa kana hunda fagaata kana jira nageenya akkamiin kolfuun hin yaadamu utuu lammiin kiyya nagaa dhabee aaduu rakkoon lakkuu taatee jireenya isaa waaduu utuu haati hiyyeessaa akka malee cabduu qeedhaaf qabeenya ijoollee ishees dhabduu utuu sabni nagaan rasaasaa waadamu kolfinaan hin jedhin kolfuun hin yaadamu. Oromootiin maal qabsaa ta'uuf nutti qabsaa arti isiin illee mataa isiitu maali qabsoo siin takka nagarre faayidaa nuuf fidaa siin jirtu osuma siin jirtu diinni alaa dhufee jechuudha ilmaan abbaa jalatti qaluuf jira waan ta'eef ni agartan jedhee dhuma yaada waan qalbii nama cabsu akkan gar wallahi subhanallah haadha deesse qofa beekti waan taate gaa nutti yookaan beekamuu dhabuu mala haadha deesse qofa beekti jechuudha yeroo irra ilmoon si jalaa fuudhamee akka shunkurtiitti gorraantu waan akkasii obboleeyyan koo baay'ee qalbii nama cabsaa qalbii nama dhukkubsaa wallahi hin ulfaata. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. obboleeyyan koo kam jirtu fayyaa keessanii jirtu bakka nagaa taatanii bakka jirtanitti nagaa rabbi isinii waliin haa ta'u jechaa hordoftoonni yeroo tuube akkam nagaa keessanii jirtu har'a viidiyoo haaraa wayii viidiyoo akkaan garaa nama nyaatu akkaan garaa nama gubu yookaan yaada akkaan ulfaata yaada akkaan ulfaataan qabadhee isinii dhufe maaliif naa dhuftanii yoo jettanis waan sooshaal miidiyaa kanarra deddeemaa jiru ni agartu. Lammiin keenya har'allee daguuggaan irraan dhaabbanne har'allee jechuudha kanuma akka gaafa duraanii nuu godhamaa ture sanatu har'allee nuu godhamaa jira. Gabrummaan ilmaan Oromoo irra dhaabbatee hin jiru buleeyyan koo gabrummaan ilmaan Oromoo irra dhaabbatee hin jiru. Hawaasni keenya sagalee ta'uu qabna. Kaleessa gaafa ganda tokko wanni tokko ta'e akkuma sagalee ta'aa jirru har'a uummata salaaleetti sagalee ta'uu qabna jechuudha. Sagalee ta'uu qabna. Kana kan godhaa jiru ammoo akka yaada kiyyaatti akka hubannoo kiyyaatti mootummaan yookaan dhaqii waan akkanaa godhii jedhee yookaan gochisiisuu osoo hin taane yaani dadhabee miti mootummaan kunis haa ta'u malee kan akkana godhaa jiru maa inni warruma mootummaa kana jala jiru jechuudha. Warruma mootummaa kana jala hojjetaa jirutu gocha kana uummata keenyatti dalagaa jira jechuudha. Waan akkaan garaa nama nyaatu waan akkaan qalbii nama gubu ni agartan jedhee dhuma yaada. Haadha keenya kan akkas boossu abbaa keenya kan akkas ilmoon jalaa fuudhamee dhaqee sikkiin irra kaamee gorraamee qalamee jedhe ni agartu. Obboleeyyan koo waan garaa nama nyaatu waan hedduu qalbii nama cabsu wallahi laazim. Maalitti akka deemaa jirru naaf hin galleen maaluma akkama taa'uu deemnu maal akka ta'uudhaa deemnu annaaf hin galleen wallahi fuuldura isaa. بود مساوم بيكون مالي يا أبو سبحان الله وان قلبي نما نياتو وان قلبي نما جابسو والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مالي أبو المينا ما توقو جتشولا أنبياء إثيوبيا كنا إغني نماس تبتاتيتي والجيسون والفنسون والقلون تابو متاتيتي بقى واني قد نجرو بيجا قمنا نبو مت مقادان نقم والله إثيوبيا تاو أوفي نماس الفجيسة نماك آن فجيسة كان جتشول baay'ee garaa nama nyaata baay'ee ulfaata obboleeyyan koo akkam taanaa akkam goona akkam wataanaa akkam goona ani kan hin jedhe dhimma siyaasaa mootummaanis kanarra abaa'uu jettee yookaan qabsoo
maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin caakkaa jirtus maaluma daladdi maaluma gooti. Achi teessee daljeessa qabsaa jirti immoo kan isii jala deebi'ee dhufee faannoon akka feetetti akka shunkurtiitti ilmaan Oromoo qaxaqqaxaa jirtu kana hin arganu moo hin dhaga'anu moo jara dhiira miti moo jara meeshaan qabanu moo jara deebisuu dadhabe moo an kanaan jedhu tokkoffaa gurbattii isii jaalmarroo jedhamtu kana kanan akka isiin ofiisiitiifu isiin ofiisiitiifu nama yaada sii didee jedhe nama yaada sii didee akkasiin jette jechuu didee isuma isiidhaa waliin qabsaa'uyyuu irraa buusaa jirti waan ta'eef maal hojjeta maal nakkisaa kun naaf hin galle wallaahi maal akka deemaa jiru naaf hin galle wallaahi subhaanallah.